Qorichaa fi meeshaalee yaalaa birrii miiliyoona 76 ol baasan yeroon isaanii irra darbe faayidaan ala ta'uun ibsame. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu keenya qabannee dhufnee jirra hanga xumuraatti waliin tura. Hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa fi dargaggootaa irratti waloon hojjetamuu qaba jedhame. Hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa fi dargaggootaa irratti waloon hojjetamuu akka qabu Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayee dubbatan. Dhimma fayyadamummaa fi hirmaachisummaa dubartootaa fi dargaggootaa irratti miidiyaaleen hubannoo uumuu irratti waltajjiin xiyyeeffatee magaalaa Adaamaatti geggeeffameera. Waltajjicha kana irratti Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa fi abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa waliin ta'uudhaan kan qopheessan yommuu ta'u, kaayyoon isaas hojii dirqamaa fi hammattoo adeemsa adamichaa irratti ogeeyyii miidiyaa hubannoo kennuu fi fooramii waloo qopheessuu ta'uun eerameera. Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayee waltajjii kanarratti hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa fi dargaggootaa irratti waloon hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. Alergii bunaa irraa ji'a tokkotti raawwiin dhibbantaa 176tti galmaa'e jedhame. Itoophiyaan oomishaalee adda addaa biyya alaatti erguun sharafa alaa argatan jiraachuun ishee beekamaadha. Wantoota biyyattii alatti ergitu keessaa bunni isa ijoo fi tokko barootaa fi bu'aa olaanaa irraa argamaa tureera. Bara kanas ji'a onkololeessaa qofa buna toonii 20,000 ol gara alaatti erguudhaan galii miiliyoona 108 argachuuf karoorfame keessa karooraa ol toonii 35,000 alatti erguudhaan dhibbantaa 176 ol erguun galii doolaara Ameerikaa miiliyoona 155.5 argamuun himame. Milkaa'ina kanaaf hojiilee waliigalaatti abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa hojjetee ilaalchisuun Daayirektarri ittaanaan abbaa taayitii obbo Shaafii Umar akka ibsanitti damee bunaa shaayii fi kuyyisaalee irraa sharafa alaa argamsiisuuf karoorri bal'aan qophaa'ee hojiitti erga seenamee yoo ta'u, karooricha irra raawwattoota dabalatee qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjin sadarkaa garaagaraatti mariin taasifamuu himan. Bu'aa kanaan ji'oota 4 darbanitti hojii jajjabeessaan kan hojjetame yoo ta'u, keessumaa ji'a onkololeessaa kana karoora dhibbantaa 176 raawwatamuu himanii raawwiin kunis kan bara darbee yeroo wal fakkaatu waliin wal bira qabee yoo madaalamu hammaan toonii 15,000 oliif galiidhaan doolaara Ameerikaa miiliyoona 62 ol caalmaa argamsiiseera jedhan. Ji'oota 4 darban ammoo akka waliigalaatti buna toonii 98.9 ol erguun galii doolaara Ameerikaa miiliyoona 531 argachuuf karoorfamee ture. Karooraa ol toonii 150.3 erguun galii doolaara Ameerikaa 674 argamsiisuun himameera. Kunis yeroo wal fakkaataa bara darbee wajjin wal bira qabamee yoo madaalamu toonii 62.5 kan caalmaa argamsiisedha jedhan. Rakkoolee loojistiksii adeemsa alergii irratti mudatan hiikuufis karaa koree dhaabbateen torbaaniin gabaasa qorachuun rakkoo koontiraabaandii fi kanneen biroo kanneen mudatanii fi hiika hatattamaa ni kenninaa jedhan. Bara baajataa 2017tti rakkoolee ji'oota 4 darban mudatan hiikuuf akkasumas kallattii gara fuula duraatti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mariin taasifamuu eeranii qulqullina odeeffannoo guddisuuf akkasumas to'annoo gabaa bunaa ammayyeessuuf daataabeeziin odeeffannoo bunaa fi sirna odeeffannoo wal jijjiiruu nageenyi isaa eegame akka hojjetu bal'aan himameera. Akka waliigalattis hojiin xiyyeeffannaa addaa kenname hojjetamuu bu'aan olaanaa argamuu himaniiru. Oromiyaatti pirojektiiwwan finnaa 102 birrii biiliyoona 18 oliin ijaaramaa jiraachuun ibsame. Naannoo Oromiyaatti pirojektiiwwan jallisii finnaa hawaasa horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa fayyadamaa taasisan 102 birrii miiliyoona 18 oliin ijaaramaa jiraachuun biiroon misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa beeksise. Mootummaan naannoo Oromiyaa hawaasni gama hundaan fayyadamaa ta'ee badhaadhinni maatii mirkaneessuun hiyyummaa hundee irraa buqqisuuf yeroodhaa gara yerootti karoora adda addaa baasuun hojii hojjechaa jira. Jireenya kanaafis jireenya horsiisee bultootaa fi qonnaan bultootaa fooyyessuuf inisheetiivii pirojektii finnaa bocuun hojiirra oolchaa jiraachuun ibsame. Bara baajataa 2017tti pirojektoonni misooma jallisii fi finnaa abbootii warraa 100 ol fayyadamoo taasisuu danda'an 102 birrii biiliyoona 18 oliin hojjetamaa jiraachuun himameera. Hoogganaan biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa Injiinar Girmaa Raggaasaa pirojektiin finnaa qabataman pirojektii seenaa gammoojjii Oromiyaa jijjiiraa jirudha jechuun himaniiru. Ijaarsi pirojektiiwwan kanneenii dhibbantaa 55 irra qaqqabuus kan dubbatan yommuu ta'u, dabalataanis pirojektiiwwan paampiiwwan garaagaraa 200 olii fi bishaan cimmisuu danda'an ji'oomembireenii bitee raabsaa jiraachuu himaniiru.
Qorichaa fi meeshaalee yaalaa birrii miiliyoona 76 ol baasan yeroo isaanii darbe faayidaan ala ta'uu ibsame. Tajaajilli dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa liqii qorichaa birrii biiliyoona 1.4 baasu sassaabuu dhabuun akka qorichii fi meeshaaleen yaalaa birrii miiliyoona 76 olitti tilmaamamu yeroon isaanii akka darbu taasisuu isaatiin qeeqame. Dhaabbaticha irratti qeeqni kun kan dhiyaate gabaasa raawwii oodiitii bulchiinsa dhiyeessii qorichaa tajaajila irratti marii koreen dhaabbii dhimmoota bulchiinsaa fi to'annoo baasii mootummaa mana maree bakka bu'oota uummataa kaleessa geggeesse irrattidha. Walitti qabduun koree dhaabbii kanaa Yeshemma Beeddamsi tajaajilli liqii qorichaa birrii biiliyoona 1.4 akka hin sassaabamne eeraniiru. Gama biraatiin dhaabbatichi meeshaalee fayyaa bara 2013 hanga bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchaa ture keessaa qorichaa fi meeshaalee yaalaa birrii miiliyoona 76 ol baasan yeroon isaanii darbee faayidaadhaan ala ta'uu himaniiru. Dhaabbatichi sirna bulchiinsa odeeffannoo dameewwan isaa hunda jiranitti dijitaala gochuun sirna odeeffannoo fayyaa yeroo isaa eeggate hojiirra oolchuu akka qabus cimsanii hubachiisaniiru. Walitti qabduun koree dhaabbatichaa qabiinsa qorichaa irratti xiyyeeffannaan guddaan kennamuu akka qabu dubbatanii dhaabbatichi nageenya mana kuusaa qorichaa ofiis ta'ee kireeffate fayyadamuu mirkaneessuun dirqama ta'uu himan. Daarektarri ol aanaan dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa Dr. Abdulqaadir Galgaloo ibsa kennaniin dhaabbatichi yeroo dheeraaf oodiitii taasifamuu dhabuun qaawwii oodiitii akka uumamu taasisuun himaniiru. Sirna kuusaa fi qabannaa sadarkaa gadi aanaa ta'een qoricha tajaajilaa osoo hin kennin faayidaadhaan ala ta'aa jiraachuu kan eeran daarektarichi kanaafis mana kuusaa sadarkaa idil-addunyaa eeggate doolaara miiliyoona 100 ijaaruuf tattaaffiin taasifamaa akka jirus himaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoon malaammaltummaadhaan akka addunyaatti sadarkaa qabachuun himame. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon pirojektii gabaasa yakkaa qindeessaa fi malaammaltummaatiin akka addunyaatti hoggansa malaammaltummaadhaan sadarkaa lammaffaa irratti ramadameera. Sadarkaan kun kaadhimamaa uummataa irratti hundaa'uun Ruutoon yaada 400,000 ol kan argate yommuu ta'u kunis seenaa kana keessatti isa ol aanaadha jedhame. Pireezidaantii Siiriyaa aangoo irraa ari'ame Bashir al-Assad qofatu caalu sadarkaa ol aanaa qaba. Bulchiinsi Ruutoo malaammaltummaa guddaa raawwachuun himatamaa ture. Neetworkiin gaazexeessummaa qorannoo idil-addunyaa sadarkaa waggaa isaa kan qindeessu kaadhimamaa uummataa fi madaallii hirmaannaa hooggantoonni yakkaa gurmaa'e malaammaltummaa fi fayyadama aangoo keessatti qaban irratti hundaa'uudhaan sadarkaa kana irratti baaseera. Kanumaan wal qabatee pireezidaanticha akka addunyaatti malaammaltummaadhaan sadarkaa lammaffaa irratti argama. Ivory Coast loltoota Faransaay biyyattii keessaa akka bahan murteessite. Biyyoota dhihaa Afrikaa hedduu koloneeffattee kan turte Faransaay yeroo dhihoo as dhiibbaan ishee biyyoota kanneen keessatti qabdu hir'ataa dhufeera. Haala kana keessatti biyyoota Afrikaa Ivory Coast loltoota Faransaay akka biyyattii gadhiisanii bahan murtee ishee dabarsuun dhagahame. Pireezidaantiin Ivory Coast ajanitti ayyaana bara haaraa faranjootaa sababeeffachuun haasaa taasisan keessatti murtee kana ibsaniiru. Dameen waraanaa biyya isaanii daran cimuu fi ammayyaa'uu kan eeran pireezidaantichi ammaan booda loltuun Faransaay biyya keessa akka hin turre himan. Oduu wal fakkaatuun gama isheetiin Faransaay mooraa loltoota ishee biyya ishee keessaa qabdu akka cuftu ibsuun loltoonni Faransaay xumura bara faranjootaa kanaa akka ba'an labsiteerti. Ivory Coast biyyoota lixa Afrikaa keessaa loltoota Faransaay baay'inaan qabaachuun beekamti. Loltoonni Faransaay 600 ta'an Ivory Coast keessa yoo jiraatan Senegaal keessaa immoo 350 kan ta'an ni jiru jedhamee beekama. Bu'uura waliigaltee waloon irra geenye loltoonni Faransaay Ivory Coast gadhiisanii ni ba'u jechuun haasaa pireezidaantii keessatti eeraniiru. Mooraan waraanaa Poort Boower kan harka loltoota Faransaay turte loltoota Ivory Coastitti akka deebifamus himaniiru. Bulchiinsi kolonii ishee bara 1960moota keessa kan xumurame Faransaay loltoota ishee Maalii, Burkina Faasoo fi Niijer keessaa baastee turte. Ammoo fonqolchi mootummaa biyyoota sadeen keessatti geggeeffame Faransaay akka tarkaanfii kana fudhattu dirqisiiseera. Biyyoota lixa Afrikaa keessatti jibbiinsi loltoota Faransaay irratti yeroodhaa gara yeroo cimaa itti fufeen pireezidaantiin Senegaal Baasiruu Faayaa bara 2025 irraa eegalee loltoonni biyyoota alaa Senegaal keessa jiran kamiyyuu akka ba'an ajaja dabarseera. Kanaafuu amma Faransaay loltoota kana qabaattu Gaaboon keessatti jechuudha. Dureewwan waraana Niijer, Maalii fi Burkiinaa Faasoo loltoota Faransaay erga baasanii booda gara fuula isaanii gara loltoota isaaniitti deebifataniiru. Raashiyaan maqaa jihaadistoota waraanuu jedhuun loltoota ishee gara gammoojjii Sahaal bobbaaftee jirtuun akka gabaasaaleen garaagaraa agarsiisanitti dhimma kanarratti bu'aan ibsame tokko Raashiyaan loltoota 2,000 gara Jibuutii fi Gaaboon keessaa qabaachuun ni himama.
Kanaan ala garuu dhiibbaan isheen biyyoota Afrikaa keessaa qabdu hir'achaa dhufeera. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti Faransaay dhiibbaa siyaasaa fi waraana Afrikaa keessatti qabaachaa turte itti fufsiisuu barbaaddi. Erga kolonii Faransaay jalaa bilisa baatee waggoota 13 kan lakkoofsifte Ivory Coast gama isaaniitiin maqaa Faransaay moggaasteef Cote d'Ivoire guddina diinagdee waliin jireenya sabootaa fi hordoftoota amantii adda addaa guddoo beekamtii argatteerti. Haa ta'u malee hidhattoonni erga biyyattii keessatti heddummaatanii burjaajiin garaagaraa uumamaa jira. Kanumaan walqabatee Ivory Coast oomisha kaakaawaan addunyaa irratti beekamtii kan argatte yommuu ta'u biyyoota naannoo ishee jiraniin yoo madaalamtu diinagdeen ishee fooyyee qaba. Yeroo ammaa kana garuu biyya ishee keessaa waraanni Faransaay akka bahu xumura irra geetteerti. Ameerikaan qaamota Iraanii fi Raashaa filannoo US seenuun shakkaman irratti qoqqobbii keesse. Ministeerri Mallaqaa waldhabdee hawaasa siyaasaa kakaasuu fi filannoo Ameerikaa bara 2024 irratti filattoota Ameerikaa irratti dhiibbaa uumuuf kiyyeeffatan jechuun himatte. Qaamoleen kunneen koree eegdota warraaqsaa Iraanii fi dhaabbata basaasaa waraanaa Raashaa kan jedhamu GRU kan jedhamu waliin hidhata qaba jechuun duula odeeffannoo sobaa xiyyeeffannoo qabuun uummata Ameerikaaf qooduuf kiyyeeffatan jechuun himatte. US warra dimokiraasii dhabamsiisuuf deeman irratti dammaqinaan ni hirmaatti jechuunis dubbatan. Imbaasii Raashaa Washington jiru Raashaan kan US dabalatee dhimma keessoo biyyoota biroo keessa akka hin seenne himeera. Dhaabbanni Cognitive Design Production Center jedhamu kan Mooskootti argamu waa'ee kaadhimamaa filannoo irratti odeeffannoo sobaa babal'isuu fi jibbiinsa uumuuf qajeelchuu fi deeggaruun himatameera. Dhaabbileen biyyoota lamaanii Turkii haala mijeessitoota US keessa jiraniif mallaqa kennuudhaan sarvarii hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligence deeggarame ijaaruun filannoo Ameerikaa irratti dhiibbaa gochuu itti fufaniiru jechuun Ameerikaan himatteerti. Oduu xumuraatiin Jaarmanitti balaa ibiddaa kabaja bara haaraatiin wal qabatee yoo xinnaate namoonni 4 du'uun himame. Guutummaa Jaarmanitti balaa ibiddaa cimaa bara haaraa kabajuudhaaf qabsiifameetiin wal qabatee mudateetiin yoo xiqqaate namoonni 4 du'uu isaanii gabaasni miidiyaalee biyya garaagaraa ibseera. Magaalaa guddoo Jaarman Berliin keessatti halkan tokkotti namoonni 300 ol to'annoo jala kan oolfaman yommuu ta'u garuu haala waggoottan darban irraa adda ta'een jeequmsi yookaan taateewwan guddaan mudatee hin jiru. Waggoota dhihoo as fayyadamni ibiddaa fi ibsaawwan jala bultii waggaa haaraa irratti jeequmsi guddaan ka'aa kan ture yommuu ta'u namoonni tokkos ergaa bara darbee jeequmsii fi haleellaa tajaajilaawwan balaa tasaa biyyattii irratti raawwatameen booda akka biyyaatti akka dhorkamuuf gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu guyyaa har'aatiif qabannee kan hangammaatti dhageeffattanidha. Waan nu dhageeffattaniif galatooma.